أجرهم بداسي نافبل جنة خيكاري دو أجرهم بداسي تاسيسو obboleewwan keenya namni nutti bu'e takkaa milkoomne yaani mee ilaalaasin atsee yohannis kan ulamaa nama boruu meedaatti nama 19 fixe sun atsee yohannis mataan isaa murame matammatti gale mee ilaala biyya keessatti illee qabaramuu hireen arganne beeka biyya keessatti illee awwaalamuu hireen arganne beeka mataan miniliki iita'ee juzaamaan tortoree Rammoon itti yaa'ee qaamni isaa tortoree jiraan isaa jibbamee sirbatti tokko kan jedhi baafatan tokko harka isaa siiqoo baaxaa keessatti dhoskuudhaa jedhanii bar gar tokko harka tokko hin duuchan turanii harka isaa mirgaa kanatu ciramee dhume jedhanii harka isaa tokko hin dhoskuudhaa jedhaniiti sirballee gisee sirbanu aadaa jaraati gaa aadaa jaraa gisee nutti agarsiifatanu waan gurraattii sana keessaa wanni jirri harka muramtu tokko akkana godhanuufi kan miniliki aadaadha malee harki isaa waa ta'eetii miti jechuu fakkeessuudha jedhaniiti garuu kan isaa harki akka rabbii ta'eetii ciccitee juzaamaan rabbiin isa fixee otoo inni duniyaadhaan jiraatu guyyaa 4 xiraa'ee gatamee ka'eetii maayyii irratti jechuudha du'ee owwaalame rabbiin irratti hin deebine alhamdulillah baga keetaan wallahi keenu taasifadhu keetaan awwaan taanu ammallee yoomillee hawaasa keenya hawaasa kabajamoo hawaasa baa hawaasa dhiyaa hawaasa kaabaa hawaasa kibbaa roorroon nurra ga'u hundisaa nu yaachisa roorroon dhihaarra ga'u nu yaachisa roorroon ummata keenya ilma namaarra ga'u nu yaachisa roorroon hawaasa keenya irra ga'u immoo daran nu laaleessa nu madeessa akkuma beekamu Teediroos dubartii tajjeefte isa jarri of ajjeesse xiyyiit xaxxaa jedhani onnee maalii qabdi onnee ittiin of ajjeeftu dhiira onnee qabdi of ajjeefti bar of ajjeeftu onnee barbaachisaa bar yoollee rabbiin wallaale namni of ajjeesaa jedhani of ajjeesuun garuu onneettaa joma of ajjeesuun onneettaa joma wallahi alazim akkas dhiira onnee qabdu onnee maalii qaba warqituu moo maal eenyu isiin inni obbiraa qabu sun isiituyyuu xaa godhee lafa buusee seenaan dhugaan akka kanaa seenaan inni jedhi tolfatan garuu inni jedhi tolfatan of ajjeeseedha inni jedhi faabirikeetii godhanii ofii jaraatii warshaa haasaa jaraa keessaa kan ba'e of ajjeeseedha yaa of ajjeesee dhiis Teewodiroos akkas Minilik akka amma jennee kanarratti du'e mee ilaalaa hubadhaa rabbi jedhaati mee ilaalaa hubadhaa Hayila Sillaaseen inni Hizbaawi Nuuroo oomishee gadi qabuu keessatti akka hawaasni keenya hin baranne namni maqaa Muhammad qabu akka mana barnootaatti hin galmeeffamne yoo qabaatee jedhe immoo amantii isaa yaada isaa kaayyoo isaa qabatee akka inni seenu godhee kan hawaasa keenya irratti hojjetaa ba'e Hayila Sillaaseen mataan isaa ofiisiitii inni waa barsiifataa ba'e darasaa isaatiin jedha maqaa darasaa illee balleessuu ta'a darasaa illee hin jedhuyyuu barattoota isaa jechuutu irra gaariidha darasaa jechuun kun nu biratti afaan isaa tokko haa ta'u malee hiikaan isaa tokko haa ta'u malee kabajaa qaba kanaaf barsiisota isaatu fuudhee mana fincaanii keessa buusee achitti galaafateen fincaan dhugdee duute isiinis kaydiin nama mee Firaa'uunuma irraa jalqabaatu iyyuu yaadame hawaasa sana booddee zulmii nama irratti hojjete hundasa akka inni itti du'e akka jedhitti addunyaa kana irraa gale warri ilma namaa kana irratti roorroo yaadu hamtuu yaadu takka takkitti milkaa'ee duniyaa kana irraa galu wamina ajaa'ib dargiin hamminni ittiin ofoolee amma wanaa mariin jara warri hojjete addunyaa kana irraa gale laakiin namni silaa seera du'a seera isii bade malee isii mataa isiitiif jirti Mangistuu Hayilamaariyaam amantiin isa kanaa isa sana hin jedhu maal jennaan amantii miti ajaansa amantii miti jennaan amantiin hin jiru jechuudha amantiin hin jiru jechu ilaal jarri kaan kan ofii guddifteeti nu kana gadi qabdee harka tokko nurra ciqilfattee addunyaan eega gaafa Portugaalii fi warri Imaam Muhammad ajjeese sun eega gaafa jiratti hidhataniiti har'as footoo Puutiin fudhataniiti hiriira nagaa ba'u argaa jirtu haa ta'u baroodha baga bahanii rakkoon qabu maaliif jennaan eenyummaa jiraatti keessan agarra akkuma beekamu Mangistuu Hayilamaariyaam amantuma kana cufa yeroo Mangistuu Hayilamaariyaam keessa ummanni islaamaa waraanatti markateeti leenjifamee waraana dargii ta'ee namatti dhukaasee akka ajjeesuu danda'u ofitti meeti kan inni gale ummata Oromoos ummanni islaamaas akkuma kana dhaqee wajjiniin leenjifamee maqaa Muhammad baatee
maqaamaa libaatee roorroo qabaatu illee laala mana wal caalalaan dhaqee keessa galee waraana fedhe keessatti hirmaatee dhaqee lolee dhukaasee ajjeesuu akka danda'u ofitti himee baree muuxannoo irraa argateeti kan inni gale. Faayidaan nu fayyadamne waan dinqii dabar. Gaafa sana keessa dirqamaan namni barnootatti galee barnoonni numaa inni gaafa duraa balfamaa bahe amma moo humnaan akka inni galee barsiisu waggaan 17 sun wanni inni hojjetu wanni inni balleesse sana hunda maaliif jennaan ummata Oromoo namni amma isaaf miidhe hin jiru waan ta'eef hamma sana immoo namni ummata Oromoo miidhe beekaa keenya Hayilee Fidaa jedha eenyu jedha namoota gaggaarii biyyi qabdu fincilaa kooti nafaallaa dhaabbate hin jiru namni amma Mangistuu Hayilamaariyaam nu miidhe hin jiru biyya keessa jiraachuu hireen arganne isinis baatee biyya alaa teessi hamma umurii isii guutuu biyya ofii hawwaa jiraatti malee hin galtu abadan biyyatti akkatti galtuu hin qabdu maaliif jennaan hin galtuu waan isiin hojjette irra guddaadha waan ta'eef. Mee ilaala Mallas Zeenaawii kaydii hamtuu fudhattee gadi baatee ummata keenya irratti abaluu fi naannoo abaluu Arsii fi Baalee fi Harargee jettee maqaa dhooftee jennaan ummanni keenya yaa Rabbi sitti deebina jedhee du'aayi itti kadhatee jennaan rabbiin keenya subhaanallah eega gaafa inni Baaleef Arsii akkabaabii yemmiganyuut eega gaafa jedheeti takkaas nagaatti hin deebine achumaan rabbiin mataasa qabee mataasa keessatti dhiigni dhoohee qillee ciniinee du'ee addunyaa kanarraa gale seenaa galmeeffatee deeme seenaa mataasii galmeeffatteeti kan isiin deemte ummata keenya hawaasa keenya ballo arras rabbiin qabna nuti yeroo kamiinuu nuti takkana baratti hirkanneen beeynu abbaan barbaade gara kanaanis gara sanaanis bahee nuti rabbii keenya irratti hirkannee deemna biiznillaahi ta'ala kan rabbii hataanu kan rabbii taanaawwaa tokko illee taanu biiznillaahi ta'ala arras ta'u egereen keenya diinii keenya irratti ummata keenyaaf roorroon ilma namaa kamiinu amantii fedhe haa qabaatu amantii islaamaa haa qabaatu fedhu nasaaraa haa ta'u fedhu kiristaanaa ta'u pirotestaantii haa ta'u roorroon ilma namaa hundi roorroo keenya waan ta'eef nuti warra roorroo namaa roorrifamu nuti warra roorroo namaa laalatu nuti warra qimmiidaa namaa dhukkubsatu waan taaneef akkuma kanatti yaada egeree keenyaaf warra bakka qopheessaa deemu rabbi nu haa taasisu hawaasa keenya wanni nuti dhaamsa keenya irratti dhaammachuu barbaannu hamma yoomitti kadhataa taanee diinii keenya irratti waan tuqaa daraan tuqinaa jedhaa jiraata yennu jarri immoo nu dhiisan immoo ishoo gammadaa amma yoomitti jiraannaa miti wanni nuti ala teenyee harka rukunnee filachuu qophoofnu hin jiru mee hawaasa keenya keessaa hayyoonni mari'adhaa akkamitti hirmaata kana keessaa Gariin faa yoo baajaajiin irra deemtee fudhatte malee fagaata karaan isaa saambusaa tokkochi fudhachuun baajaajii abba tokko naanna'u akka waan shahru ramadaan alladhii unzila fiihi alqur'aan qur'aanaatu keessa bu'e nuti immoo faallaa shahru ramadaan alladhii unzila fiihi xa'aam akka waan nyaanni isa keessa bu'e ramadaana yoo jedhan saambusaaf shoorbatu namaaf oo'a namtichi akkuma galeen nyaata manatti sufra irratti isaaf qophaa'e ka gosa tokko nyaachisu bar gosa tokko ganda tokko nyaachisu nama tokko qophaa'e kaan liqimsee kaan alanshee kaan ulatee kaan siphatee kaan dhugee kaan dhandhamee wayita inni achii ka'u garaan isaa ayisuuziidhaan fakkaata. nama gariifaa الزرارين شون التن شوفة كنشي توفتا أو أشرا أوتالي جسي بالليلة كان في أتي تراويها رفانا نقرين ورّي ويتا إمام صلاة جسو بلبل جلة تتاوزوكو بيتو هكا جلبة قباتني ورّا بلبل جلة تاوجر في أتي لابجون دندو مكينام في آقابو قومة جلة تنفسا كسيني ماشي جيرا دكي بترى دابته مرقرة دابته بشان شجري نفرق جنّك سلامي نفرق جنّك بودر كوتي وفرّا دربي تراوي أبر كوتي وفرّا دربي شاميزي دربي يو بودي دربي آخرة بودر تدي أجنّي سورة بابا تون تاو مناتي قالي نمتي جاتو جداني مركا كنا يوديسي مركا قدا ويتو أفوك عميجو رمضان كيس مركا كنا يوديسي مركا دوئي بولا يونيا دلّي أنا تدعى قرو مركي لفت دوئي بلورا أن يعد دوئي بلو ويجري وانجر قوتولك مسيجدني نمتجي دبيف كراكا نبهي نمتجي قرى مناقلي نياتا قبائي كان إجان داواتاتو كنان مغرب عيقا تقوتو برسي وانجري رمضان كيسا
sagalee jaartii kiyyaa irra sagalee magribaatu natti tola jedhe. Sagalee magribaa irra caalaan sagalee mi'aawaan ramadaana keessa sagalee magribaati. Sagalee namni gariin itti aaru immoo sagalee salaata subhiiti. Haga naannoo keenya azaananitti nyaadha jedhee baroole. Haga naannoo keenya azaananitti itti fufaa. Akkasuma jettaniimi garuu wayita magribaa bakka fedhan yoo azaananii nyaataniimi. Wayita iftaaraa bakka fedhe namni azaanaan numa nyaata. Garuu wayita obboroo immoo wayita suhuuraa haga naannoo keenya nyaatanitti azaananitti nyaadha waliin jedhe. Namtichi nyaanni qophaa'ee fi gara qiiblaa jira nyaanni. Qiiblatti achi garagalee nyaata sallate kanarra foontu dhiyaate. Foon nyaata kanarra jira salaata seene. Magribni azaanamnaan timiruma afaan kaatee kaan immoo salaama baafadhe itti baasa jedheetiin salaata seene. Yoo inni salaata seenu adurreen takka rahmatuma rabbii fakkaatu dhufte. Adurreen dhufteetuma foon inni silaa nyaachuuf karoora qabu san qarooruu eegalte lafarra. Akkuma namtichi Jureeji jedhee ummii wa salaatii jedhe yoo salaataaf yoo adurreef utaale salaata bata. Salaataaf yoo adurreef utaale salaata bata. Yoo adurree dhiise immoo foontu badaa jiru. Jidduu kana dhama'ee dafee faatiyaa akka godhee maree jilba qabate. Achumaan jilba marra deemeeti adurree dugda qabee sami Allahu liman hamidaa. Yoo inni adurree duubatti darbe adurreen duubaa meeshaa caccabsite mucaan xiqqaan dhaabatee ilaaluu jira waan abbaan dalagu. Jaartiin rifattee manaa gadi baatee maaltu maal ta'ennaan aabbatu sami Allahu liman hamidaa darbeedhe. Achi erganni salaama baafatee jaartiin dhuftee maaltu ta'e abbaa ibaluu jennaan meedhiisi jedheen har'a. Osoo salaata keessa rukuun jiraachuu baate silaa durreen foon fittee deemi. Akka kana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جموجي بالك سلامسا جبابا وهي اسمي دبرتا قرآن قودو فكسم مسجدا سمنتو في أشوابتو دي ما جرا لامسا كان ما إن أقوم بيتا حيا يوكام بوفا إسجل مسنجد بوفا ما جموجي كان كيسا وانبراتي بوفا أكا أمنتا إسلاماتي رسولك يا صلوات ربي وسلامه عليه واشن أجيسا جدا شنن سنكيسا تقبوف بوفا مناتي يوكا أغرتو تاتي أكام غوتا مانا كيساتي ويتاتي مانا أسينتو بوفا مناتي يو أغرتي يوكا تلاجا جرا هجرات سيري قبرا هجرات مانا كيساتي بوفا يو أغرتي أكما ألتي أجيفتو سنتي أجيفتمو موانغو أنتو جرا أكا أمنتا إسلاماتي سنين جدا رسول صلوات ربي وسلامه عليه بوفا ألتي ويتأغرتان أجيسا عدن تقا في قدا إسا إيرا في قبابا إسا مريوها تجي garuu manatti yoo ka agartu taate mana keessatti yoo ka agartu taate ajjeesuudhaaf heera si gaafata gaafa tokko rasuulli salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi namtichi ansaaraa wahii jaartii fuudhee wayta inni manatti galu jaartiin uffatuma bulteen uffatuma mana keessa godhattuun utaaltee alatti baate maal taate jedheen dhufe mee waan manaa gadi na baase osseeni mana laalii jetteen wayta inni kara manaa osseenu boftii maratee siree gubbarra ciisa namtichi meeshaa asuma fuudheetiniin bofa ajjeese wattuma sanitti bofa ajjeese akkuma oseeneen bofa agarraanii hin ajjeese inni ajjeeseetiniin jennaaniin warroonni hadiisa kana odeessan waan jedhan famaa yudra ayyuhuma asraa ila almawti jedhan kamtu dura du'e bofa santu dura du'e moo namticha bofa ajjeese santu dura du'e haga walii hin beeyne takka jedhan innillee wattuma san du'e boftillee wattuma san du'e مالك ينان نمتي كان إنتو أجيز إني بوفا سان أجيزات إن جنانين قري يوكان جمعان وري بوفا ساني إس أجيز إيقاسي رسولة صلوات ربي وسلامه عليه دبين تنتي إمامتي وأنا كانت أرقام جنان رسول مال جدا بيا مدينة كيسا جني مسلمات تجرى جني مسلمات تجرى جني مسلمات سني بوفتي جيرمتي يو بوفني مانا كيسان كسين تاتي واني نمتكي سن أما أجيز إن اللي اتدوئف بوفتي سني بوفا إساتي فكاتي مالي جني دا إني إس أجيسيتني جنانين جني وري أجتجرو هريوني كدو إيه سنين ما كان أجيفتي وان تاتي يو بوفني مانا كيسان كسينو تاتي قويا سدي يو كان يرو سدي
مقا ربيتين إسحاق أبو إني أحرجك بالله إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر أن تخرجي من بيتي يو ربتك أمن تتاتي يو يا آخراتك كأمن تتاتي منك يانا الرابي منا قدنا إيسي أكنو مجرتي وسنتي تاسوي وياستي مدينة وتاتيتا يو كان جيت كان يرو سدلي تفيدمون برباتي سارة يو مدينة على اللي كتو تاتي جيتشورا وعلى ملي جل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بوفلا ملي بوفلا ما منا كيستي وغرتي أكم أغرتين الجيفتاي كأيجي جبابا كأيجي إسا جبابا يجو أكسم أما اللي بوفا دوجا كنرا أدي لما كبو خطي لما يوكان سرر لما أدي كبو تمسان أجيسن سنما إن جنان يخطف الأبصار جدا إجنا ما بوت أما اللي وانقرا دوبرتي كيس جرو هردفاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه سنيف لما كان تدفع أجيس آدم كان موتو أكيس من جلسن قرن جيتشو لا كنت أمس رسولك صلى الله عليه وسلم عليه قمو جبالي كيسا سني دبر ساتي نجر لها أكنا بريد بتنا جيتشو كثران نتشو فميت كيشو سببا روباتي تنتي نهاجا بورتان كراقو إيغو تجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي قلني خيتي نورتي أرجومتني ما تنتيتي لكوين في النوغدي تنتيتي أما إن الحمد لله ألف ألف مرة فصل وسلم على